oduu ammee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota qophii iyyaafannoo. Oduu qophii iyyaafannoo qindeeffannee harkaa qabnaa oduu wajjin ani iyyaafataadha hanga dhumaa qophiin hordofaan afeerraa keenya. Qophii har'aa keessatti markaza Nuurul Islaam kan Ustaaz Kaamiliin hundaa'e kan iyyaafannoo ta'a maammeel waan qindeeffate qaba. Daawwattoota keenya kabajamoo iyyaafannoo guyyaa har'aan taanaa keessa markaza Nuurul Islaam kan iyyaafannoo ta'a konkolaataa kaffaltii irraa bilisaanii liinkii nu erganii jiranii gaseennee jirra. Yeroo gaseennu keessummaa dhufeechuudhaan nu simatuu jalqaban simannaan isaanii akkaan nama gammachiisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Barattoota markaza Nuurul Islaamii fi Ustaaz isaanii Ustaaz Khaalid akkam nagaa fayyaa. نجاه يا قلت ربي جيران يا بتا كينيا بغنا غان دفتن غايسن اللي انا دفو نورات ايسن جن لا فغاتي تا ما شاء الله تبارك الله نو خيسو ميسو خيسنيف ادو تكغلتوما الفادا اسن جچون بربادا هيا مي حالي برو برسي استاذ ما فكاتا الحمد لله رب العالمين نبران بريدا هيا ما شاء الله تبارك الله تولچتاني مي مركز خيسن كان خيست مالفاتو برتما مي مركز كينيا كيستي حروف قرآن أقسم أصول الثلاثة فبرت مجرى وني الراها في وني تود أملي دبلتا يعني برتوني أسكيس جرا نمنا مجد تود أوان كان فبرتشو تجرودا كان الرا كان في أموه حالا نمساني إرتهم دايها جد تود أملي تفسيرات تبرتمو هندندا mee asirratti warra gartee ustaazan imoo waa barnoota achiin dhaqan ustaazan imoo jeeme ustaazan imoo kana qeequu barbaaduun maal jettati ustaazan walumaa galatti jechuudha mallee waan takka osoo neeshu namaan hin jenne dura namni sun maalitti akka jiruu fi maal hojjechaa akka jiru jechuudha mallee baree ka'e eega suni yoo namni sun jechuudha mallee kan qeeqamu ta'e yoo qeeqe omara koonqa osoo neefi ammoo nama san kaayoo isaa jechuudha yookaan dalagaa isaa hin hubanne warra jechuudha mallee waan akkasiitti dura osoo neefi hubatee gaariidhaan jedhaan. Hayyee marhaban ustaazan imoo markaza imoo kana barsiisan koo maal dhaamtameet maal jettaan ustaazan imoo barsiisuu jirani. Aboogganaallee itti jabaadhaa itti fufaanaan ka'u hayi. Allahu akbar maa. Okay barattoota imoo irratti baratu jiraniin hoo maal jetta dhaamsaa kam qabdaaf? Isaanis kan akka dabre caalaatti akka nama takkaa hin baranneetti kagalaa gara fuulduraatti itti fufaateetiin itti fufaa jechaa fi gocha namaa gurreetti kenninaati jennaan obboleessoo. Okay obboleeyyan keenya warra baratutti hin jirreenoo maal jettamee warra online akkuma keenya fayyadamanii garuu immoo isaan baratutti hin jiran warra gartee saniin hoo maal jetta maal dhaamta? Aboo isiniinis umuriin keessan isinitti lakkaa'u jirti isiniin jabaadhaatiif dhaqqabaatiif walxaanaadha qura'aana rabbiitiin jennaan yeroon fakkeenyaaf teesseetiin jechuudha mallee nama hin dheeyduu booda irratti barumsi kun jechuudha hin dhaqqabamu ammaan jabaadhaati warri keessa hin jirre markazni baay'eedha ka jechuudha mallee barbaadanitti kottaatiif walxaanaa qura'aana jennaan. Mee barattoota isaan keessan kanaan dubbisuu barbaade. Hayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa jirtu jajjabaatoo. Nagaa wallahi. Nagaan nu dhuftan isiniin jenne. Alhamdulillah marhaban baga nagaan nu idin isiniin jenna. Siimee barumsi ka maal fakkaata? Ka ajaa'ibaatitti barachuutti jirra wallahi. Mallee gaa si'ichittuu jechuudha inshallah fuuldurumatti itti jabaannee itti fufnaa jennee kaayyoo itti qabna jechuudha. Mudhii itti hidhannee yookaan sabbata jabeeffannee. Okay. Galbuun jirrutti. Masha Allah tabarakallah dhaamsa bareedaadha. Mee obboleeyyan keessan warra akkuma keessanitti dhimoota irra baratu jiruuf maal dhaamtameeti? Masha Allah akka jajjabaatanii jechuudha dukkana zulmii keessaa gara ifa yaani beekumsaatiitti akka jarri bahanuun dhaamaa fi yaani barnoota irratti akka jabaatanu jechuudha. Barnoota irratti jabaatanii inshallah akka itti fufan dhaamtaaf jechuudha. Okay, masha Allah tabarakallah dhaamsa bareedaadha. Yeroo ammaa markazni Nuurul Islaam barattoota adda addaa walitti qabee biyya adda addaarraa walitti qabee barumsa adda addaa kennaafii jira. Barumsa adda addaa san keessaa mee maal fanuu eeruu dandeessa mee? Barumsa adda addaa san keessaa yaani kan akka huruufaatu jira, qura'aanatu jira, wanna adda addaa usulatu jira, shuruuxatu jira sana keessaa jechuudha kan akkasii tafsiirrillee hanga ta'e duraanni ture wanna akkasii kun ni jira jechuudha. Okay. Hayyee mee markazni Nuurul Islaam erga hundaa'ee hangam takka hanga ammaa marsaa meeqaffaa eebbisee jira?
I think marsaa lammaffaa akkasitti eebbifamtanii barattoota adda addaa walitti qabee eebbisee hangammaachuu inshaallah kan walitti qabee barumsarraan jiraachuu markazni Nuurul Islaam. Markaza kana keessa barachuudhaaf ati hangam takka hamilee qabda yookaan as keessa dhufuu keetiif ancarroo maaliif hin jettamu mee akkamiin uumame? wallahi ka ajaa'ibaattiin of gammachiisa deebi'ee akka nama biraa wayii gammachiisuutti jirutti of gammachiisa maaliif jennaan duraan jechuudha hanga ta'e WhatsApp irraan barnoota jechuudha hanga ta'e itti yaaluutti ture. Gaafa markaza Nuurul Islaam kanatti gad dhufu jechuudha yookaan gara Imoo kanatti gad dhufu akkuma Imoo seeneen markaza Nuurul Islaam seene maashaallah waan na rakkise yookaan waan natti jabaate kallattii yookaan mubaasharaadhaan kun maaliif akkas ta'e kun maali akkas jechuun maali jedheetiin gaafadhee irraa hubachuutti jira waan ta'eef hedduutti gammachuu qaba baay'ee. Allah. Okay. Dhumarratti mee ati iyyafataa fi daawwattoota iyyafataatiin maal jetta? Maashaallah jazaakumullahu khairan. Awwalan rabbi sanarraa haa jaallatu akkanatti dhuftanii nu iyyafachuu keessaniif hedduu jazaan keessan jannatul firdaus al'aalaa isinii haa taatu isiniin jedha. Yoo akkanatti dhuftanii kan nu lallaaltan taate hedduu itti jabaachaatu deemna isinillee itti jabaadhaati haaluma kanaan kottaatii nu lallaalaa isiniin jenna. Obboleessa keenya Abu Salmaan barataa markaza Nuurul Islaam kan ta'e yaada bareedaa gaafii deebii nuu taasifteef galatoomii ulfaadhu siin jenna inshaallah. Dhumarratti inshaallah maal dhaammattan uummata keenya kana maal dhaammattan mee hadiyyaa yookaan nasihaa maal isaanii dhaamtan warra nu daawwachuu jiru kanaaf khabaratu jiruu fi khabaratu hin jirre walumaa galattu maal dhaamtaniif? jalqaba irratti barattoota markaza Nuurul Islaam keessatti argamaniif dhaamsa ammallee gara fuulduraatti jajjabaadhaadha amma dura waa hin barannee ganaa jechuudha ammallee fuulduratti jajjabaattanii akka barattanii of jijjiirtan abdii isinirraa qabnaa jajjabaadhaa jennaani. Eegas ammoo warri barataa hin jirres jabaadhaatiif dhaqqabaa yeroo keessanitti fayyadamaa dhaamsa jedhu dhaabnaa fi dhuma irratti immoo iyyafataa markaza onlaayinaatiin galatoomaa ulfaadhaadha iyyafannaan keessan kakaraatti dhaabbatu osoo hin taane markaza hundaa jechuudha mallee akka deemee iyyafatu jechuudha mallee waan achi keessa jiru hubatu abdii isinirraa qabna jajjabaadha fuulduratti deemaadha isiniin jenna iyyafataa keenyaan dhuma irratti. qindeeffannee kanuma hanga oduu biraatiin walitti deebinuu nagaa rabbii keessanuu jiraadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.